IGAD wal-dhabdee bana Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumame irratti mari'achuuf walgahii waame. IGAD wal-dhabdee bana Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti uumamee fi waraana Suudaan keessatti deemaa jiru irratti mari'achuuf yaa'ii addaa waameera. Dura taa'aa IGAD kan ta'an Pireezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Omar Geelee walgahii Ammajii 18 bara 2024 Ugaandaatti gaggeeffamuuf karoorfame kanarratti biyyoota miseensa ta'an akka argaman affeeraniiru. Yaa'iin kun waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallatteeffame hordofee wal-dhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumame furuuf ni mari'ata. Ammajii 1 bara 2024 Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee wal hubannaa Itoophiyaan ulaa galaanaa kiiloomeetira 20 humna galaanaa irratti ijaarattu akka qabaattu taasisuuf Somaalilaand ammoo beekamtii idil addunyaa argamsiisuuf mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Kana malees walgahiin IGAD kun waraana Suudaan keessatti eebla bara 2023 raayyaa ittisa Suudaanii fi humnoota deeggarsaa saffisaa gidduutti uumame irratti waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka irra gahamu kaayyeeffate. Yaa'iin addaa IGAD kun hooggantoota biyyoota miseensa IGAD akkasumas bakka bu'oota gamtaa Afrikaa fi michoota idil addunyaa ni hirmaachisa jedhameera. Ministeerri dhimma alaa Masrii gara Eertiraa imaluun Pireezidaantii Isaayyaas waliin mari'atan. Pireezidaantiin Eritiriyaa Isaayyaas Afeworqii ministeera dhimma alaa Masrii Saamii Shakuur Asmaratti simachuun dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimmoota naannichaa irratti mari'achuu Ministeerri beeksisaa Eritiriyaa Yamana Gabra Masqal ibsaniiru. Dabalataanis ministeerri dhimma alaa Masrii xalayaa Pireezidaantii Abdul Fattah al-Sisii irraa ergame Pireezidaantii Isaayyaasiif kennuun isaanii ibsameera. Yeroo kanattis Pireezidaantii Isaayyaas daawwannaa hojiitiif gara Kaayiroo akka deemaniif Pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisii irraa affeerraa dhiyaate itti himuu ibsameera. Guyyaa muraasa dura haaluma wal fakkaatuun jilli Pireezidaantii Abdul Fattah al-Sisii Somaaliyaatti ergan Pireezidaantii Somaaliyaa daawwannaa hojiif Kaayirootti affeeruun isaanii gabaafamee ture. Kana malees guyyoota muraasa dura Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad daawwannaa hojiitiif gara Eertiraa deemuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan akka biyya walabaatti kan of ilaaltu Somaalilaandii waliin akkaataa ulaa galaanaa fayyadamuu danda'u irratti waliigaltee wal hubannaa mallatteessuu hordofee naannichatti mariin hooggantoota biyyoota garaagaraa gidduutti godhamu dabalee mul'ateera. Chaayinaan tokkummaa daangaa Somaaliyaa akka deeggartu ibsite. Ejjennoo Somaalilaand qaama Somaaliyaati jedhu akka qabdus ibsite. Dubbi himtuu ministeera dhimma alaa Chaayinaa Maoning Chaayinaan abbaa biyyummaa fi tokkummaa daangaa Somaaliyaa akka deeggartu ibsan. Gama kanaan kaayyoo fi qajeeltowwan chaartera dhaabbata mootummoota gamtoomanii kabachiisuuf kutannoo akka qabdu cimsanii ibsaniiru. Ibsa kaleessa galgala kenname kanaan Chaayinaan ejjennoo Somaalilaandiin qaama bulchiinsa Somaaliyaati jedhu akka qabdu ibsaniiru. Dubbi himtuu ministeerichaa Chaayinaan biyyoonni naannichaa misooma waloo fi tumsa michoomaaf dhimma gidduu isaanii marii dippiloomaasiin akka ilaalan dhaamaniiru. Ibsa kana hordofee har'a ganama Somaaliyaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Fei Sheng Chaawun Pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad waliin wal arguun Chaayinaan abbaa biyyummaa fi tokkummaa Somaaliyaa akka deeggartu irra deebiin mirkaneessaniiru. Chaayinaan qajeeltowwan chaarteraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti ibsamaniif kutannoo qabdu akka eegduu fi ejjennoo Somaalilaand qaama Somaaliyaati jedhu irra deebiin ibsaniiru. Israa'el himannaa duguggaa sanyii Afrikaan kibbaa irratti dhiyeessite dhugaa dabsuudha jette. Himannaa Afrikaan kibbaa Israa'el duguggaa sanyii Filisxeemotaa irratti raawwataa jirti jechuun mana murtii haqaa idil addunyaatti dhiyeessite dhugaa dabsuudha jechuun deebii kennite. Israa'el kana kan jette har'a dhaddacha mana murtichaatti dhiyaachuun deebii kenniteen. Abbaan seeraa Israa'el bakka bu'uun har'a Ammajii 13 bara 2023 dhaddacha mana murtii haqaa idil addunyaa irratti deebii kenneen Saalbeeker Afrikaan faallaa dhugaa lafarra jiru dhiyeessite jedhan. Waraana Gaazaatti gaggeeffamaa jiruun Israa'el Filisxeemota irratti duguggaa sanyii raawwataa jirti jechuun manni murtichaa Israa'el waraana akka dhaabduuf ajaja akka kennuuf himannaa Afrikaan kibbaa bante manni murtii haqaa idil addunyaa kaleessa dhageeffatee oole. Har'a immoo himannaa irratti dhiyaateef Israa'el deebii kenniteerti. Manni murtii haqaa idil addunyaa mana murtii olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniiti. Akka yaadatti murteen mana murtii kun kennamu biyyoota miseensa qaamichaa ta'an irratti hojiirra oola. Garuu qabatamaan yeroo hojiitti hiikamu hin mul'atu.